Jechuun osoo lubbuun jiru bakka akkaan yeroo sadii dhuftee erga inni du'e boodallee bakka akkaan isa dhufte beektaa si argaa baratiin beeka jettu ishi namoonni hin beekne akkana goraatii nafaana tura. Takkaa bakka akkaan wayita namarratti bu'aa gartee beektaa ammoo jiru tana irratti namoonni bakka akkaan jedha. Bakka akkaan bakka isaan deeman hundatti namoota bakka akkaan tun isaan hordoftu akka jiru beeytanii akkasuma namoonni addunyaa tana irratti carraan isaanii fokkataa ta'e wayita roobni roobu carraan isaanii fokkataa ta'e akka jiran hoo beektaa yoon beekin nafaana ture. Namticha wayiitu Waaltar ka jedhamu jira. Namtichi kun wataadara ture biyya Biritaaniyaa keessatti wataadara ture. Yeroo jalqaba bakka akkaan isaa lola wahii deemee lola san keessatti dhoyteen duuda kana irra jechuudha. Namoota baay'ee jiran keessaa bakka akkaan isarra buute gara duudaatiin san booda gara qixxee miila mul'i isaatii gadi hin laamshee laakiin ji'oota muraasa keessatti hin fayyad akka ajaa'ibaa ta'e san booda mootummaalleen hojii wataaddarinnataa kana keessa hin ari'an naannoo dadhabaa ta'e san booda jiruu isaa aadii ta'ee itti fufe haga jiraatu jiraatee gaaf tokko ammoo qurxummii al'ooluudhaaf bakka wahii dhaqe. Qurxummii osoo al'oolaa jiru bakka akkaan qurxummii al'oolee geessee roobni roobnaan dhufee muka wahii jala taa'e. Wayita muka wahii jala taa'u bakka akkaan dhuftee achitti bakka inni taa'u sanitti dhufteen jechuudha. Tayyib yeroo lama dhufteen yeroo sadaffaa ammoo gaafa wahii roobni wahii roobee osoo rooba kana keessa deemu jalaa dhokachuudhaaf osoo deemaa jiru bakka akkaan yeroo sadaffaadhaaf dhoofteeni ajjeefteen yeroo sadaffaa irratti hin du'e. Laakiin wanni nama ajaa'ibsiisu erga du'ee awwaalame booda yeroo dheeraa erga du'ee awwaalame waggaa 4 booda jedhan qabrii isaa san irratti mukatu jiraamti dhagaa godha warri faranjii kun bakka qabrii isaa san osoma inni keessa jiru waggaa 4 booda qabrii isaa dhooftee dhagaa qabrii isaa irra jiru kan maqaa isaa qabatee taa'u kanallee cabsitee jedhan. Carraan isaa maaliif akkana akka ta'an hin beeku laakiin yeroo 4 erga wayita jirullee dhoofteeni 2 dhoofteeni sadaffaa ajjeefteeni 4ffaa ammoo erga inni qabrii sanii boodallee dhoofteen carraan isaa baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Seenaa akkanaa kamiitu ta'e yookaan namoonni carraa akkanaa qaban yoo ka jiraatan ta'e ati si muhime waan daawwatteef galatoomi.